Dhugaadhaan dubbachuu waa'ee aartii irratti kunisaa jalqaba kaayoo fayyaati. Talaamadaa taati. Dura irratti yuutuubitti onneen naqee har'a nu bira jiru dachaastuu. Galanni kunisaa haa ta'u namni jechuun mataa naqabee dura yuutuub masaa kanaan laalamuu didi. Ubbatu bannaa beekee amma inni ni beeka. Madaa'u narratti jaalattee masaanu madaa'u narratti baafattee masaanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kabarna. Dachana dhufne jira sagantaa keenya xumuramne akkuma dhufa jira amma keenya muruuf deemne jechuudha. Durattis viidiyoo waan harkaan dheerateef dhaabne jira. Viidiyoo ajaa'ibaatu isin darbee jira. Gara duba dachaatti ilaala. Guyyaa 3 4 5 6 7 dura kan gadhiifamee jira. Guyyaa 2 3 gadhiifamuu jira. Ammallee immoo isiniif gadhiifame jechuudha. Amma sagantaa keeka muraati. Baga gammadee jechuudha. Keeka muraa maaliif murte warra tana qofa argitanii jirtan. Of duba dachaa alaala subscribe kuma didama. Mufaajaa godhe jechuudha. Congratulations jedhanii surprise godhanii masaanuu lamaan jechuudha. Masaanuu lamaan jedhamu. Masaanuu sitakkittidha miti? Edda masaanuu sitakkittidha. Lameen jedhedha. Sadaffaa dhufuu deemaa fakkaata inshaAllah. Akkasii maal ture? Akkasii warra daawwatu kenna kanaafuu subscribe kuma didama waan ga'eef baga gammadee jechaa farlaa kana goone san duratti piraankiilee boombii dhoos ka ajaa'ibaa irra goone turre dachaatti ilaala isin jechaa kuni hoo maali? Keeka osoo muriin dura ka subscribe kuma didama baga as geettee hordoftoota kabajaaf galata jaraatiif waan subscribe nu gootaniif jecha keeka wajjin murra kan jedhu haala kan hafraan isiniif qophaa'ee jira. Keekni kun isaaf qofa osoo hin ta'in nuuf qofa osoo hin ta'in warroota subscribe godhan namoota kuma didammaniif galatoomaa isin jechuudha. Yeroo yuutuubarii tokko subscribe hagana ga'ee jedheetiin wajji baasee surprise godhu silaa danda'amee nama hundaaf namoota subscribe godhanii hadiyyaa kenna jechuudha. Waan danda'amne hoo keeka mureetiin galatoomaa isin jechuu qaba jechuudha. Afla haala kanaan godhe jechuudha. Kuma 20 kuma 50 kuma 500 miiliyoona jalaatiin deemne jechuudha. Afla irratti. Akkasii amma san duratti maal qabna osoo keeka kenna hin muriin dura gaafilee takka bahaariif gaafachuu barbaadna. Silaa wanti kun live ta'e isinis koomentarri ni gaafatanii guyyaa bira gaafatan. Subscribe kuma 20 kana bira ga'uuf YouTube eessarraa eegaltee yoom kaatee eessaa fiddee akkamiin eegaltee maaltu itti si kakaasee eeduu itti asii fidee kanneen kan hunda ni gaafanna namoota gaafii qaban guutuu ni gaafatanii yeroo YouTube eegaltu mudannoo akkamii qabdaa kana eegalla jalqaba eenyu irraa eegalla hayaatii marra eegallu hayaatii maddee jira ni eegalla gaafiilee gaggaafannee deebii nu haa deebisu eegasii keeka muree waliin nyaanne sagantaa keenya gara xumuraatti deemne jechuudha. Akkasii bahar mabruuk bagara bisi gammachiise. Amannu mukeen na fakkaata. Inshallah amanuu fi yeroo Kita kena foto kita ke masyaallah. Yalla. Yalla era. Kita saat dapat. Bahar. Sabab YouTube khana jil kabdet mat. Malak ala kau tetimu. Doraran pada tetimu. Ittiin beekamu. Ni tujara tetimu. Tim beekamu tetimu. Artii guddisee. Mo afaan Oromoo kanaan guddisee tetimu. Mo artii afaan Oromoo kanaan guddisee tiada tetimu. Sabri mak. Kata khas. Bareeda wanni ati nagaa watte dhugaadha maaltu itti safaasee maallaqa doolaaraan fudhamu afaan oromootiin artii afaan oromootiin guddisee maal jette namni tokko waan takka jalqabu sababatti jalqabuu fi karraa jalqabuu qaba. Dhugaadhaan dubbachuuf waa'ee aartii irratti hundi sedha ilmaan oromoo martinuu afaan oromoo waan dhimma oromoo laalataa aartii ta'ee guddisee dalagee bikkaan gahee afaan oromoo guddisuu keessatti gahee gurguddaa qabaatee hedduu dasna jaa kun isa jalqaba kaayoo fayyaati. Talaamadaa taati. Dura irratti yuutuubitti onneen naqee har'a nu bira jiru dachaastuu ni beeytanii haa galatoomu. Dachee harka dhaabee takka. Galanni kun isaaf haa ta'u namni jechuun mataa naqabee dura yuutuub masaa kanaan laalamuu didi. Dhugaa dubbannaa beekee amma inni ni beeka. Namaan na bira jira nama hedduun na jala deema. Galgaluu an amma isin kana hunda odoon waa'ee yuutuub hin beekne yuutuub sa'ee lachuu na bira jira. Galgaluu haana baneetiin dalagaa fi akkana kaayee shabaqni numa deemu gee cinaan dhaggeeffachaa dhimma kiyyoo uffadha dalagaatii jechuudha.
akkasi gaafa kan tasaatan ni ilaala deemu dite numaan laala torbaan lama nama soddomfaa saboo kanaan dachaas maaliif akkanaan jeen asumaan gaa Oromoon teenyee dhageessi YouTube dachaas illee ni beekti haa guddiftuu fi haa laaltuu fi kana gaafa kan barnamaan hin qabne akkana akkanaan jeen wallahi nama hin qabne dhalaas na gaafa si jechaa YouTube tanatti seenaan jeen isaan dachaas jechuu si jechaa YouTube tanatti seenaan jeen YouTube teetan hokkuun qilleensa irra laale silaatiyya taate loogaawutiin hin keessaa ba'an jeen kanarraa immoo loogaawutiin keessaa ba'irra si wajjoon itti seenee si wajji guddisoo jeetiin dura wanni godhu sayii qofa bira nageessiin jeen naafi sayii waliin ba'i kunoo inni kana akkasitti na dhufee viidiyoo tokko hojjete leeyne dura sayii bira nageessiin jeen gaajeetiin sayii bira dhaqee isaabechaan deemaa beeka namatti baqan teetumaa akkana akkana maal naan jee jechumaan sayii gaafadhu sayii akkasitti waa'ee YouTube bal'inaan keessa naa ibsa lamada gaafii deebii sayii godhamte takkaas torbaanoo san keessaan dhaggeeffadhu taa'echoo reedii maankush godhe galii sayii YouTube irraa galchee fi kanallee jechuudha akkasitti anillee gaanama bizineesaan dalagaa haysee ellaa bizineesni karaa YouTubaa kanaanis ni jira wanni juuna dhageemte dubbii sammee keessaanii dhaqee sayii nu sobeemu dhugaadhaa isa gaafadha jeetiin dachaa sin bira nageessee nin dhaqee sayii takka lafa naa kaa'ee hanqa YouTube isaa banee maallaqa agarsiisuu jechuudha ahaa akkana hamilee na godhe guyyuma saniin dhaabbata jechuudha YouTube bitee eegaluuf wanni naa kakaasa inumaa xiqqoo tana maaltu na dhiibsee mi tanamma yoon eegale hara jalaafuun mala ta maallaqa dalaguu geesse ta wanni hundi irraa xumuramu sayid atummaa nama naa gurgurin jee sayid maal naan jee haa galatoomu yeroo sani kumaa 500 gurguramti as keessatti maallaqa kanaa si gurguruun sitti ulfaata akkanuma si hojii bannee si hojii guddifnallee naan jee lakkiin barbaaduun jee tanuma wanni hundi irraa dhumte anaa bitachuu fadha maallaqa ammaa si kanneen deeman jeeni akkasittiin jechuu isumarraan waan inni keessa naa ibseef sababa dachaas haa ta'u malee sayii bira dhaquun sayii qunnamuun waa'ee YouTube eegalee ta eegala biyyaa akkasi dura sababa dachaasiif dhugaa rabbii tokko jechuudha. Hordoftoota daawwattoota keenya gaafiin hayaat kana fakkaataa deebiin dheeratee amma akka isin laaffisuuf gaafii teessan gaggaabasaati waan feetan wal fakkaatan gaaftiin gaafadha bakka takka inni adeemsu kanaafuu eessarraa eegallaa bakkee eegalatti tuma gammachiisuudhaatti baggammadee ani baga rabbi gammachiiseen jaalaakiin sabiskiraabiin isaa humati damgoo tanaan hedduun itti gammadee wallaahi anilleen yuutuubii duraan karaa dhaabeeti eegaluma khalaas kasaa kana giseen arga obboleessa khayya kanaa eega guddate khayya kunis guddachuun oolu jee akkasitti yarallee isin keessa mul'adheen isiniin jaa baga isa gammachiisee walumaan goo gammannee jaa. Duraan dursee anilleen gaafiin si gaafadhu hedduu sitti hin baay'atu ammoo daawwattoota keenyaan hedduu takka nu gammachiiftanii rabbi isin haa gammachiisu daawwattoota keenyaan jennaan gaafiin kiyya YouTube kana dalaguudhaaf YouTube kana dalaguuf jaartii lamaffaa fuute moo duraanuma isaa qabda? Kanaafuu congratulation baga gammaddee gammachuun kee gammachuu kiyyaa kanaafuu Oromoo teenyallee haa gammachuuf gammaddu isin jenna kanaafuu kumni diddamni kun hin ga'u 200 miliyoona hangaa jenna galatoomaa isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya akkasuma baga nu gammachiiftan obboleessa kiyyallee bahar baga gammachiiftan walumaanuu baga gammanne mabruuk. Mee ani gaafiin sii qabu dhugaa rabbi dubbachuuf namni jaartii lama fuudhe hedduu sammuun isaa isa rakkataa eegi jaartii lama fuute mudannoo akkam akkas mudattee nuuf himu. السلام عليكم ورحمة الله أصبعي. وبركاته. جالة تمتوت هردفتوت بهارتو بندي كسرو بكجرتني تنقي ربي قد سوولي حاجرات وجها. قافين قبضورة قافي سلام جزيرة جمال جلا بريك قافي والفكاتة قافتني جيران أنا موت دينك سيفا شو مربادة جلا سرتي. وانتي ربتي دينك سيفا لما تكفى دراب يوتيوبرات تكام على حركاني قد تشاجرني. فكان يوم فوتا كاو بهاري فكان كبار يماني. ما جنام يرو قبابا كيسات دكتي سبتي زن كم قد إسوان تيجي جورا فكان يوم ما يسر ربطة فرت ليسن. كبرا أمو بحر جتون أكما قاسا بحر تنو بحر ما يجرات أمالا غارينا مكابو
duraan ani haatiin gochuu amma immoo agarraan nama jaartiin lama fuudhee jaartii lamarratti mudannoo adda addaa qabaachuu dhiisite nama obboleeyyaa isaa ta'ee fi dhiirallee dubartillee mataa walitti qabuu danda'u jechuudha namni jaartii takkitti dadhabee jira jechuudha irra guddaa warri beektan as keessa warri dhageeffachaa jirtan jaartii takkaa waaqatti horatte warra olaalee jira jechuudha saniifuu fakkeenyummaa isarraa fudhachuu dandeessan jechuudha jaartii takkaa jaartii lamaa miti obboleeyyan biraatu walitti qabee fakkeenyummaa guddatee fi nama guddisuu danda'u ammas nama yeroo gabaabaa keessatti obboleeyyan yuutuubara hedduu horate jechuudha as ga'ee ammallee nama seenaa isaa irraa dabre irraa baratee nuti illee akka isarraa bara nuti yuutuubarri isa dura lafa jiru isarraa waa barachaa jiraachuu hin danda'ama gama tokkotti jechuudha mushi inni nurraa barataa nama akka dhiyaate jechuudha bahaar itti xiqqaata ammas yeroo gabaabaa keessatti isin geettan galatooma ammas yeroo gabaabaa keessatti 200 galchuuf yaalaa isin jira bahaar akkanumatti itti fufii si galateeffannaa barnoota sirraa fudhachaa jirraa isin jira Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya hordoftoota keenya har'aan tana gammachuun teenya gammachuu teessanii kana hunda kan har'aan tana baatum diidamseenuuf wanti guddoo qabu daawwattoota keenya isiniin as ga'ee bahar inshaallah bahar arras 50 ni seenaa 100 ni seenaa 100 ni seenaa abdiin qabaa maaliif daawwattoota hedduu nu kabajanii nu jaalatan qabna saniifin abdiin qabaa har'aan tana abbaa mana kiyya baga gammaddee sin jaa wallahi gammachuun teenya oromoo teenya rabbi sin haa kabaju itti fufaan jira haamileen too keessaniif galatoomaa ulfaataa Oke, orang sudah tuh yang gafin aku mari kita kani fakata gafin hidup kita mudah no gafin kita ni mau esa kata kita esa gaudiam tara. Kiyammo mari aku ambil lagi kita bahar di kisi pada itu orang thara. Euro gawa kisi gerani mudah tak kesa. Ini sadarkan aku farar gawe cewe. So abdi mungkin irat darage ini bakka darja mudah gawe bakka beri juga. Namni YouTube berarti darage uf base itu mam beri darage thana ni malah kalle dua. Aja apa kata itu? Ni argat. Karena oleh sekarang lagi tadi YouTube ada udah tadi biasa dia namanya lagi tadi. Jadi kalau ni malah kajian itu sudah lagi ini udah dah ambil itu kabar, ambil itu kabar jadi kalau bahasa musa kudi, saya mau kudi semua beri sudah tuh cura rakon kablu. Karena aku toko fa sabi bahar pun ada bagai orang devi akan nanti ambilin ada devi ini ala karena gudde tu nisa ini toko fa isokopa sonten si pelceri di sesuatu baru fi agar sesuatu baru fatih jati toko beri jati beri abate gargarte dafee guddachuu hin danda'a jijjiiramuu hin danda'a. YouTube qofatti miti. Waa hundarrattu jaarsa biroo jaartiin dhaabbate jaartii biroo jaarsi dhaabbate. Yoo waliin dhaabbatanii yoo wal gargaaran dafanii guddatan jechuudha. Nam tokko kophaa dhaabbateef waa takka godhu. Maal qabaateef si miila lama qabaataniif muka lama qorin jedhanii akkasitti kophaa dhaabbateef waa takka godhu yoo nama lamatee garuu waa hedduu dalaguu danda'a jechuudha. Kun hunduu maali yoo inni waa dalagee yoo dhigeessi deemee haati wullee haa taatu abbaa fedhii wajjin deemee kan dalagu taate isillee deemee dalagee jajjabeessu mana keessaa. Eenyu bira oolte eenyu bilbilte akkas taate inaaf osoo hin jiraatin osoo waliin lolin jechuudha. Haala kanaan wal jajjabeessanii as ga'anii inshaallah ni argitan tun 20 gama 200 miiliyoona afaa seenanii ni argitanii kijibaan jedha jarra cingee yoo jarri kanatti jijjiiramni haala kana yoo cufan waan yoo ofirraa dhooganitti oduu nama osoo dhageen maa akkana ta'e YouTube jettee akkas baata akkana taata osoo hin qaanfatin namni tokko hin maraatee YouTube irraa hiita. Saya mau kita tukang gaffa YouTube egalee ni gabbee aku anak takka egalee aanatiin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhee YouTube irraa iyyuu egalee maal jedhaniin Saya ijoollee magaalaa Teeraa Dhadhawaan haasoo beeka fungoowwan shaaraa gubbabbee waan hin taane iyyaa jedhanii. Abbiin sunillee argullee of beekaa asoo keessa ka jedhamellee of beeka ka jedhame sunis amma eessa ga'e birriin inni argate hoo miiliyoona meeqa argate birri Itoophiyaatti irraa jijjiirame ka akka mucama akkas fungoowwaadha afaan nutti hime yaa ki sun durriye magaalaa ati baadiyyaa dhufte maa sharaa hambaa gubbaa barbaadaa jedha dhaabbatee si isaa jedhanii si galee ani immoo akkana jedhan jennaan inni yaa nama akkana nama siwaan ofirraa achi fageessaa dalagaa tantee malee oduu namaa ilaalan jedhee innis oduu namaa osoo dhageen haamilee deematee guddatee guddaa ga'ee jira jechuudha. Mush YouTube dalagu ati ijoollee magaalaa taate ati ijoollee baadiyyaa taate ati baluun taate kun faayidaa ta'e qabu ati dubbachuu dandeette bareedaa taate fakkaata taate fedhii qabda dullattii taate dullacha taate fedhii qabaannan sammuu qabaannan dalagaa ittiin qaafate mana arbaatu seetee fincaanuu dhiiname waan nama gaafsu tokko hin jiru gaafa nama gaafsan kun maraa ta'e santu gaafsu birrii fotogiraafii waan jimaan akka jedhee kadhachuu eegale birrii fa'a sigalee nama akkanaa kana jira kanaafuu nama akkasii kana deebi'ee fa'a kadhachuu eegale nama yuutuubiin haraama yuutuubii irra baatee akkasii hiita
YouTube akkas yoo argite akkas taatan waan jirtu deebi'ee amma duubani ani kadhata. Kanaafuu isinillee immoo oduu nama osoo dhagee osoo hin qaanfatiin YouTube irra baatanii akka fetanitti dalaydanii birrii gara biraatti osoo argachuu dandeettan birriif jecha osoo hin ta'in hamila bakka baattanii haala kanaan hamila itti fufee keessan tuni bakka guddaa isin geesse kun amma ganaa jalqaba. Kun diidamnis haflaan bismillaahidha. Kun shantamni immoo Ar-Rahmaan Ar-Rahiim jedhaatiin deema. Gaafa kuma dhibba horii alhamdulillah bira kenna. Haala saniin ni guddatame. Akkasitti namoonni hedduu haala kanaan cimanii dalagan guddatanii jiran kan akka Baharfaa Hayaat illee daddaftee guddatte toora taara keessaa yaaddoo fa'a osoo abdiin kutii namoota meeqa jira abdii kutaniitiin suuqa keessa hafan. Namoota akkasii deessi jiran hedduu. Akkasii aadiidha jechuudha. Dhugaan arganii haamilee agartanii dalachaanii. Kanaafuu Baharfaa illee immoo wanni itti dinqisiifadhuuf namarra deemee naa dalagaa akkas ta'e naa dalaguu deemu nama wajjin dalagu dhabe jedhee osoo cinqaa fi jinni zibaatiin kee olii jedhu osoo nama si rakkisin cimeetumaan jaartiin ofii wajjin gabba'ee masaanuu godhatee masaanuu wajjin akkasumatti walumaa gadi nama sadii lama ta'anii dalaganii haasiyaan jechuudha. YouTube dalaguuf nama hedduu nama barbaachisu. Itti adda jennaan mana kan keessa teessee nama bira dhuftee osoo zaafaan godhin jaartiin kee wajjin dalagaa gaafa kaan immoo namoota daddabartaa yaada jira yoo itti cimte sammuu kan kee daliste hedduu dalaguu dandeetta. Akkasiin jedha nama hojii dalaguu dhabe dirqama YouTube dalaguuf mana seedhaquu qaba akkasiinti. Nama hojii dalagu dhabe miti jaartii dhabe miti haala mijeessiteetiin uumama laatee bakka itti waa daddareedeenna ni guddate jechuudha dubbii si dheersa jira dhiifama isitaa deebii gaggabaabsitu kan yaadannoo osoo kee kan muriin dubbii dheersine jira deebii jira mudannoo bakka takka gabaabsitimi kaan isa sabbisitti deebisitti. Bareedaadha anilleen akkuma sayyidii gabaabseen isinii deebisa waa'ee yaaddoo irraa deebiin teessan hundi cinaa wal fakkaata gaafiin teessan. Tayaado jaartii lamada dalagu YouTube dalagu jecha fuutee moo dhugumaan fuutee qayattee na gaafatte dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waa'ee dalagaa irratti hayaa fuudhuu baadhee namni guyyaa laga seenanii yoo ilaalan viidiyoon hadeemte hin deemin eenyuu keessaa lallabu yaaddoo fi hayaati. Gaafasiis odoo waa'ee fuudhasiin dubbatiinis numaa hojii jirti. Amata shanja odoo waa'ee fuudhaatti magaalaa Ugaaddees akkan hojii daleeyyuu abdiin qaba. Atilleen akkasumatti taatee walumaan dhiibaa asiin geenye akka keessaaftee beektu kana nu hubatte jeetii yaada yuutuubiif jechaan. Lamada waa'ee mudannoo irraa dhugaa rabbii dubbachuuf akkuma ani godheenna viidiyoo ziraatan irra kaayanii beeku takka. Waa'ee yuutuubii irratti hin baatu. Asrii maxxansanii fi ani viidii yaadu halkan isulmaan ta'a halkan isulmaan laala. Daawwattoonni akkasuma nama laala jeeti viidiyoon irra kaa'e yoom guutanii beekta alaa makiinaa keessa ta'a. Shabaqni mana keessatti deetiin gabbee gama alaa kana ta'a. Tilifoonumaan boo dadhabee jeeti makiinaa keessa kaa'etti kollobee bira ol seene. Zaan zaameef sa'a 10 subii. Akkasitti sa'a 10 buutee viidiyoon dheengadda jatiit sheer godhee samii kaate. Ogun halkan irra kaa'u zaasan eenyu tokko namni tokko laala. Akkasii yuutuutti jedha deebite gaafa kana kun hawwa jadiina bilbilee ganama viidiyoo isa zaasan maarra keessanaan jedhe zaarra kaaniin beekaa hin jedhe lakkii hulii jala qollofi za'aa daawwattoonni ilaalu zaa kanarra kaaniin jedhe mudannoof takka tanaan qabu waa'ee yuutuubii irraa. Lammada viidiyoo takkarraan kaa'e. Ani nama kana ogun amma jala laalu silaanii beektaa nama kana hunda namni seenee fi daawwatee fi viiyuu isaa kana ol kaasee fi hin barra. Kiyyaa akkasiin godha daqiiqa daqiiqtiin kanaa beetiin kanamaa kana seena. Lain nama xiqqoo ol kaasuuf hin bara akka kiyyatti beeku. Gaafa kana akkasitti viidiyoo deemu jirtu guyyaa tokko kun irra haa'u. Namuma 40 maaltu laala viidiyoo. Gagabbanee numaan laalattumaan deebi'e. Ol 50 guutuu didde. Halkan wal qixa ofuu geessu. Nam 50 halkan wal qixa ofuu geessu. Karaa mana dhibbaatu ol deemtire. Akkasittiin dhiiroo viidiyoo sanarraa iyyeetiin haqee viidiyoo biraa jijjiiree